oduuwwan liigota gurguddoo Awuroopaatti wal qabatanitti darbu Premier League England argannaa tapha darbii London Chelsea West Ham United waliin morkii taasisuun Nicholas Jackson Chelsea akka tajaajila ibsamee jira. Boru morkiin Manchester City Tottenham waliin geggeessu xiyyeeffannoo argatee jira. Awwakar Abdullah takes a touch, needs another. Alkan kana tapha West Ham Chelsea simatuun taphoonni torbee lammaffaa Premier League England eegaluudhaan boru 50 taphoonni jajjaboon eegamu. Chaampiyoonii waancaa kilaboota addunyaa Chelsea tapha jalqabaa Crystal Palace waliin qixaan erga bahee booda barana injifannoo jalqabaa gonfachuudhaaf yoo murkatu Graham Potteriin kan leenjuu West Ham immoo injifatamuu Sunderlandiin 3-0dhaan isa mudateen booda gara injifannootti deebi'uudhaaf taphata. Chelsea tapha darbeen harka 72 kubbaa to'achuudhaan taphachaa ture. Taphattoonni kilabichaa yeroo 568 kubbaa waliif dabarsanis goolii galchuu hin dandeenye. West Ham bara darbee liigicha keessa turuudhaaf murkachaa kilaba ture yoo ta'u torbeewwan xumuraa irratti qabxii argateen sadarkaa 14ffaan xumure. Kan kanas garee isaa cimsuudhaaf paawundii miiliyoona 70 baasuudhaan taphattoota haaraa fudhatus jalqabbiin isaa gaarii hin taanee fi leenjisaan kilabichaa Graham Potteris garee isaanii fooyyessuun injifannootti deebi'uutu eegama. Leenjisichis tapha darbeen qabxiin argatan kan isaan gaddisiise ta'uu eeruudhaan garuu taphattoota kootirraa amantaan qaba jedhani. Morkataan isaanii Chelsea garee waancaa kilaboota addunyaa mo'ate leenjisaa cimaan leenjuu fi taphattoota jajjaboo hammateedha jechuudhaan morkiin cimaan akka isaan eeggatus dubbatani. Tapha darbe isteediyeemii Londonitti West Ham waliin taphate kan mo'ate Chelsea taphoota sadii kilabicha waliin taphate walitti aansuudhaan injifachuunis caalmaa qaba. Garuu isteediyeemii Londonitti walitti aansee erga West Ham mo'ate waggaa 11 ta'eera. Tapha kanaaf West Ham Edison Alvarez dhabeera. Taphatichi ergisaan gara Fenerbahce jijjiiramuu mala jedhamaa jiraachuu isaatiin gara Turkee imaluutu himame. Gaba Chelseatiin gaarawa kilabichatti kan dabalame Jamie Gittens, Joao Pedro fi Liam Delap jalqabarraa carraa taphachuu argachuu malu. Nicholas Jackson jijjiirran gara kilaba biroo deemuu danda'a jechuudhaan har'as akka hin taphanne leenjisaan Chelsea Enzo Maresca himaniiru. Boru Itaalitti Manchester City morkii Tottenham waliin taasisuun injifannoo jalqabaatti fufuudhaaf murkata. Karim Pep Guardiola Cityn torbee darbee goolii 4 Wolves irratti galchuudhaan injifannoodhaan liigicha jalqabe. Taphattoonni haaraa kilabichatti dabalaman Tijani Randers fi Ryan Cherkin jalqabbii gaariidhaan injifannoo kilabichaatiif gumaachaniiru. Haaland gahumsa gaarii isaatiin itti fufeetii ture. Ammas taphattoota Tottenham waliin taphataniin deeggartoota isaanii fuulduratti injifannoo kanatti fufuudhaaf murkatu. Cityn taphoota liigichaa 10 darbaniin hin mo'atamne. Kanneen keessaa 8 injifatee 2 qixaan ba'e. Ta'us Pep Guardiolaan kilaba kaaba London Tottenham waliin yoo murkatan seenan qaban gaarii miti. Leenjisichi dorgommii hundumaan yeroo 9 Tottenhamin mo'atamuun kan Liverpoolin yeroo 10 mo'atamanitti aansuudhaan seenaa gadi aanaa qabanidha. Bara darbe Itaalitti Tottenham 4-0dhaan mo'achuun isaas ni yaadatama. Tottenham dorgommii bara kanaatiin Son Heung-min malee jalqabbii gaariidhaan eegale. Richarlison tapha jalqabaatiin gooliiwwan 2 haala miidhagaan galcheen injifannoo kilabichaatiif gaheen ba'e olaanaa ture. Tapha Burnley 3-0dhaan mo'achuudhaan dorgommii liigichaa eegalaniin Thomas Frank kilabicha leenjisuun Premier Leaguein injifannoo jalqabani. Kilabichi erga 2021-22 as taphoota jalqabaa lama walitti aansuudhaan mo'achuudhaaf murkata. Tapha kanaaf gama Manchester Citytiin Matteo Kovacic, Calvin Phillips fi Salvinoon miidhamaaniin taphatanii. Jordi Ederson, Phil Foden fi Josko Gvardiol torbaan kana keessa shaakalii taasisanis qorannoonni taasifamaaf jedhamaatii jira. James Trafford akkuma tapha torbee jalqabaa karra City ni eegaaf eeggama. Taphichi boru guyyaa sa'a 8:00 eegala. Tapha biraatiin boru galgala sa'a 1:00 Arsenal Emirates Leeds United keessummeessa. Mikel Arteta fi taphattoonni isaanii Old Trafforditti injifannoo argatanii Premier League 2025-26 milkiin eegalaniiru. Garuu gahumsi dirree irratti mul'isan quubsaa hin turre. Dirree irratti kubbaa bal'isuun waliif dabarsuu dabalatee kubbaa rukuttarraa ka'uu fayyadamuu irratti hanqinootatu ture. Arteetaan tooftaa haarawaa barana qabatanii dhiyaataniin injifannoo isaanii itti fufumoo kan jedhu ni eegama. Kai Havertz miidhama jilbaasa mudateen hin taphatu. Ben White fi Christian Norgardiif qorannoon taasifama jedhameera. Gara Leeds Unitedin Ethan Ampadu miidhama tapha Everton waliin taphataniin isa mudateen hin taphatu. Boruma Bournemouth Wolves waliin yoo taphatu Brentford Aston Villa Burnley Sunderland waliin taphatu. Dilbata Crystal Palace Nottingham Forest yoo keessummeessu Everton Brighton waliin taphata. Manchester United gara Craven Cottage imaluudhaan Fulham waliin murkii taasisuun gara injifannootti deebi'uudhaaf taphata. Wixata Chaampiyoonii Liigichaa Liverpool gara St James Park imaluudhaan Newcastle United waliin murkata. Liigota gurguddoo Awurooppaa kan xiinxale ESPN Premier League England, Liverpool, Manchester City fi Arsenal, La Ligaadhaan ammoo Barcelona fi Real Madrid morkattoota waancaati jedhee jira. Liverpool fi Manchester Cityn sarara fuulduraa cimaa ijaarratanis ittisni isaanii qaawwa akka qabu xiinxalli kun kaa'eeti jira. Misbaawuddin Shifaa dabalataa qindeesseera.
baroota dorgommii torbaan darbaniif Premier League Englandin Liverpool, Manchester City fi Arsenal waancaa waliin morkataniiru. Waancaan ligichaa kan bara dorgommii 2025-26 kilaboota sadeen keessaa hin bahu jedha xiinxalli ESPN. La Liga Spain ammoo Barcelona fi Real Madrid waancawwan 21 darbee keessaa 19 shaampiyoon ta'anii jiru. Waancaa seenaa dorgommichaa 94 keessaa 64 kilaboota kanneen dhuunfatame. Bara kanas Real Madrid yookiin Barcelonaatu olaantummaan xumuruu malaa jedha xiinxalli ESPN. Liverpool fi Manchester City waancaa Premier League England 8 darbee fudhatanii jiru. Namoonni kunniin jijjiirraa ganna kanaan sarara fuulduraa isaanii haaraan keessuuf hojjechaa jira. Bara darbee waancaa malee kan xumure Manchester Cityn sarara fuulduraa irratti Jaani Reyandersii fi Ryan Sherkim ittisa irratti Ryan Aitnuuriin mallatteessuun of gurmeesse. Waancaa kilaboota addunyaa fi ligichaan kilabichi goolii 16 galche. Taphattoonni haaraa kilabichaaf mallatteessan Jaani Reyandersii fi Ryan Sherkee ligichaan goolii galchuu fi mijeessuun gumaachaa jiru. The Citizen waancaa kilaboota addunyaan kilaba Saudi Arabiyaa Al Hilaaliin goolii 4-3 mo'ame dorgommicha keessaa bahuun ittisni garichaa qaawwa guddaa akka qabu agarsiistuudha jedha xiinxalichi. Liverpool fi Manchester Cityn goolii galchuun fooyyee ta'anis goolii keessummeessaa jiraachuun ammoo hanqina isaanii isa guddaadha. ESPN akka jedhutti Cityn badhaafamaa Balandoor Rodri qaba. Liverpool Alexis McAllister fi Ryan Gravenberchin sarara jidduu isaa gurmaa'us kilaboonni lameen ittisaa fi sarara fuulduraa isaanii wal madaalchisuu dhabuun rakkoo guddaa qabanidha jedha. La Liga Spain ammoo Real Madrid Xabi Alonsootiin leenjaa olaantummaa Barcelona dhuunfatee deebisuuf morkachaa jira. Bardorgommii haaraa La Liga Spainin Barcelonaan goolii 3-0 Mallorca, Real Madrid goolii 1-0 Osasuna injifachuun eegalanii. Sarara fuulduraa irratti taphataa qaxalee dandeettii addaa qabu Lamine Yamaaliin kan abdatu Barcelonaan dabalataan goolii galchuun ga'umsa olaanaa kan qaban Rafinha fi Lewandowskis gareesaa keessatti qaba. Lewandowskiin goolii 42 galche. Rafinha goolii inni galcheen kilabichi Champions League Awurooppaatiin bardarbe nuusa xumuraaf akka ga'u gargaare. Barcelonaan taphattoota kanneeniin gargaarame bara dorgommii darbe goolii 100 galchuun seenaa bara dorgommii 2016 fi 17 irra deebi'e. Kilabichi Marcus Rashford ergisaan goolii egaa Ispaanyol Juan Garcia mallatteessus ittisni garichaa ammas gaaffii keessa jira. Bara darbee waancaa malee baricha goolabee iddoo Carlo Ancelotti Xabi Alonso kan fide Real Madrid shaampiyoonummaatti deebi'uuf deeggartootaan abdatamee jira. Kilabichi bara dorgommii haaraa goolii 1-0 Osasuna injifatus ligichaan olaantummaa Barcelonaa dhaabuuf qormaanni jabaatu isa eeggata. Turbii lammaffaa La Liga Spainin har'a Real Betis Deportivo Alaves waliin taphatu. Boru shaampiyoonii liigichaa Barcelonaan dirreettiin ala Levante waliin morkata dabalata qaba. Taphoonni La Liga Spain bara dorgommii 2025-26 yoo eegalan Barcelona fi Real Madrid injifannoon jalqabanii gareen Diego Simeone Atletico Madrid ni mo'ame. Turbii lammaffaa liigichaa irra eegaluun Real Betis Deportivo Alaves waliin taphata. Gareen Emmanuel Pellegrini Real Betis turbee jalqabaatiin dirree isaatiin ala Elche waliin qixa ba'uu yoo jalqabu morkataan isaa Alaves galchii 2-1 Levante mo'ate. Real Betis bara dorgommii darbee morkataa jabaa ture. Waancaa Konferensi Liigaa Awurooppaatiin xumuraaf gahuun Chelsea mo'amuun ni yaadatama. Gareen kun taphattoota jajjaboo akka Diego Llorente, Hector Bellerin, lammii Dimokiraataa Riippaabilika Koongoo Cedric Bakambu akkasuma taphataa sarara fuulduraa lammii Morocco Izazuli faa kan of keessatti hammateedha. Bara dorgommii darbee ergisaan Manchester United irraa kan fudhatan Michel Antonis taphataa biraa cimina garee kanaa ture dhiyaatee jira. Ammatti miseensota garee Manchester United irraa kophaatti shaakala gochaa kan jiru Antoniin guyyoota ittaanan keessatti miseensa Real Betis ni ta'a eegama. Antoniin bara darbee taphoota 26 goolii 9 galchuun kubbaa goolii ta'an 5 mijjeessee ture. Bara darbee leenjisaa Alaves ta'uun kan qacaraman Eduardo Coudet erga garee kana qabatanii taphoota 42 dursan keessaa 9 injifachuun 17 mo'amanii taphoota 16 qixa bahaniiru. Tapha jalqabaa liigichaa immoo injifannoon eegalanii tapha lammaffaa isaanii Real Betis waliin morkatu. News for Levante is that Barcelona have no bans or injuries.
Liigichi boru taphoota sadii keessummeessuun shaampiyoonii liigichaa Baarseloonaan dirree isaatiin ala Levaante waliin morkatam. Gareen Hansi Filiik tapha torbee jalqabaa Maayorkaa galchii 3-0 injifachuun eegaleem. Levaanteen shaampiyoonii seegundaa ta'uun bara kana gara laa liigaa deebi'eem. Taphataan murteessaan Levaante Juuliyaan Kaarles tapha torbee jalqabaa sababa miidhamaatiin hin taphanne. Tapha boruu kanaaf ni deebi'aaf eegama. Ragaaleen akka ibsanitti Levaanteen taphoota kana dura Baarseloonaa waliin taphateen rikoordii gaarii hin qabu. Kana dura taphoota 45 waliin taphatan keessaa taphoota 6 qofaan injifateem. Hansi Filiik garee siimboo fi seenaa guddaa qabu kana daranuu garee sodaatamaa taasiseera. Gareen kun bara dorgommii darbeem goliiwwan 102 galchuun liigichaan shaampiyoonii ta'eem. Barana Maarkas Raashfoord dabalatee jira. Levaanteen karra eegaa garichaa Alfonso Paastor malee taphata. Sarara fuulduraa irratti bara darbe goolii 11 garichaaf kan galcheem Roojar Baarguen ammas taphataa abdii garichaa ta'edha. Baarseloonaan karra eegaa garichaa Maark Ander ter Stegen malee taphata. Roobert Levaandooskiin hidhama salphaa irra tureen shaakalatti deebi'ee jira. Boruma gareen Diyaagoo Siimoonii Atleetiikoo Maadrid liichee simata. Torbee jalqabaan osoo hin eegamin Ispaanyooliin galchee 2-1 kan mo'ame Atleetiikoo Maadrid gareen injifannootti deebuuf dirree isaa irratti eelchee simata. Taphni Maayorkaa fi Seeltaa Viigoos boruma taphatama. Dilbata Real Maadrid dirree isaatiin ala garee bara kana gara laa liigaatti guddatee Real Oviedo walii yoo taphatu, Osasuna Valencia, Real Sociedad Español, Villarreal Girona waliin taphatu. Penalty, Mbappé to take the penalty. He strikes. Torbeen lammaffaa La Liga Ifama Sereetli bara dorgommii haaraa boroo eegaluun shaampiyoonii liigichaa Naapooliin dirreetiin ala Sassuolo waliin taphata. Juventus kabaja shaampiyoonummaarraa fagaatee liigichaa milkiin eegaluu dilbata Parma waliin morkata. Kevin De Bruyne, Luka Modric fi Alvaro Morata taphattoota haaraa liigichatti dabalamuun xiyyeeffannoo argatanidha. Andinet Birhaanuu dabalata qaba. Here's an early chance for Scott McTominay. Kilaboota magaalaa Miilaan lamaan Inter Miilaan fi AC Miilaan dabalatee Juventus, Naapoli, Roomaa fi Atalantaan bara dorgommii kanas morkattoota ciccimoo liigichaati. Buulanyaan bara darbee waggaa dheeran booda waancaa Kooppa Itaaliyaa argatee fi Komoon Francis Fabregasii leenji'uus tilmaami laayyoon kan kennamuufi miti. Sassuolo, Piisa fi Cremonezeen Serie B irraa guddatanis liigicha keessa turuun morkiin taasisan ni eegama. Taphataa qaxaleen bara dorgommii darbee simbool liigichaa ture Tijani Reinders gara England imaluus Kevin De Bruyne fi Luka Modric liigichatti dabalamanii. Napoli have players in the box here. Politano standing it up. McTominay's there again. Boruu taphabarrii dorgommichaattiin eegaluun galgala saa tokkoo fi daqiiqaa 30tti shaampiyooniin liigichaa Naapoliin dirreedhaan alaa Sassuolo Genoaan liichee waliin taphatu. Naapoliin bara dorgommii kanaas Antonio Conte leenji'aa tilmaama shaampiyoonummaa jalqabaa argate. Kevin De Bruyne, Nolang, Lorenzo Luka fi Sambeekumaan taphattoota Naapoliin jijjiirraa ganna kanaatiin mallatteessifate. Naapoliin miidhamaa Romelu Lukaku mudateen yaaddoos qindoominaa Kevin De Bruyne fi Scott McTominay itti abdate. Bara darbee rakkoo hedduu keessa taanee shaampiyoonii ta'uun keenya waan addaa ture kan jedhan leenjisaan Naapoli Antonio Conteen yeroo lammaffaaf walitti aansinee waancaa fudhachuuf yaadaa jirra jedhu. Tapha biroo boruutiin halkan saa 3 fi daqiiqaa 45 irraa jalqabuun Giuseppe Meazza AC Milan Cremonese simachuun bara dorgommichaa eegala. Shaampiyooniin bara 2022 AC Milan bara dorgommii darbee barichaan gahumsa gadi aanaa mul'isuun sadarkaa 8ffaan xumuruun hirmaannaa waltajjii Awurooppaa osoo hin argatin hafe. AC Milaanoo Allegriin turtii waggoota 14 booda AC Milan leenjisuuf waliigaltee mallatteessuun hojii eegalanii. AC Milan taphattoota murteessoo kilabichaa turan Tijani Reinders, Theo Hernandez fi Malektaaf gurguruu sarara jidduu irratti taphataa muuxannoo guddaa qabu Luka Modric dabalate. Akka gareetti daranoof cimsuu qabnaa kan jiran leenjisaan kilabichaa AC Milaanoo Allegriin salphumatti gooliin nuratti galaatiin jira kanas fooyyessuun dirqama jedhanii. Bara dorgommii darbee Claudio Ranieri leenjisaa bara dorgommichaa kan xumuree fi bara dorgommii haaraaf Gianpiero Gasperini leenjisaa gochuun kan qacalee Roomaanis boroo Stadio Olimpiikootti Bologna simachuun bara dorgommichaa eegala. Torbee tokkoffaan Serie A Itaalii kun dilbatas taphoota 4 keessummeessuun yoo itti fufuu Juventus, Parma, Atalantaan, Pisa, Como, Lazio, Cagliari, Fiorentina waliin taphatu. Wixataa Udinizeen, Hellas Verona, Inter Milan, Torino waliin taphachuun taphoonni torbee jalqabaa liigichaa goolabamu. Fratesi, Lautaro Martinez into strike on the counter, and it's the skipper who comes good with the goal.
Taphataan duraanii Liverpool Luis Diaz Bayern Munich waliin waancawwan hedduu milkeeffachuun barbaada jedhe. Bundesligaan German bara dorgommii haaraa har'a tapha Bayern Munich RB Leipzig waliin taphatuun eegala. Abbabaa Lamayyuu. Bayern Munich bara kanas harka 52.9 waancaa Bundesliga Germany walittaan sun shaampiyoonii akka ta'u Opta Super Computer dursee tilmaame. Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund fi Eintracht Frankfurt walduraa duubaan sadarkaa lammaffaa hanga afuraffaa qabachuun hirmaannaa Champions League Europa bara dhufu argachuu malu jedhe Super Computer. Itti dabaluun Heidenheim fi Cologne kilaboota liigicharraa gadi bu'an jedhe. Shaampiyooniin liigicha Bayern Munich taphattoota ciccimoo mallatteessifachuun daran of cimse. Sarara fuulduraa irratti Luis Diaz itti sarratamuu Jonathan Tagerichatti makachuun tilmaama shaampiyoonummaa jalqabaa argate. Waggoota lama darbee Munich waliin shaampiyoonummaaf morkachaa kan ture Bayer Leverkusen garuu taphattoota filannoo jalqabaa fi leenjisaa kilabichaa tursiisuu hin dandeenye. Bayer Leverkusen seenaa isaa keessatti yeroo jalqabaaf shaampiyoonii Bundesliga Germany akka ta'u kan gargaare leenjisaan duraanii kilabichaa Xavi Alonso kilabicha waliin gargar bahuun leenjisaa Madrid ta'uun qacarame. Waggoota darban Leverkusen keessatti saratti ga'umsa gaarii mul'isuun kilaboota gurguddoo Awurooppaa hedduun barbaadamaa kan ture Jonathan Tamasaanu kilabicha Bayern Munichiif mallatteesse. Taphattoonni murteessoo kilabichaa kan akka Florian Wirtz, Frimpong fi Granit Xhaka kilabicha gadhiisaniiru. Dabalataan Victor Boniface gadhiisuuf dhimmoota dhuunfaan dursee Milan waliin walii gale. Sababoota kanneeniin Bayer Leverkusen bara kana rakkachuu mala jedhame. Alex Pavlovic, quite the way to respond. Radetzky beaten. Bundesligaan Germany bari dorgommii 2025-26 har'alkan sa'aatii 3 fi walakkaatti murkii Bayern Munich fi RB Leipzig taphataniin eegala. Taphataan duraanii Liverpool Luis Diaz har'a taphasaa jalqabaa Bundesligaa Germaniin Bayern Munichiif ni taphataaf eegama. Diaz guyyoota muraasa dura hagayya 16 waancaa mo'amtoota Germaniin taphasaa jalqabaa Bayern Munichiif taphachuun goolii galchuun waancaa injifachuun milkiin eegale. Bayern Munich kilaba seena qabeessa kan jedhe Luis Diaz Munich waliin injifannoon itti ufuun waancawwan danuu shaampiyoonii ta'uun kaayyoo koo jalqabaatti jedhe. Morkataan keenya RB Leipzig leenjisaa haaraa qacarruun taphattoota dandeettii gaarii qaban mallatteessifateera. Kanaafis murkii cimaatu nu eeggata jedhe leenjisaan Bayern Munich Vincent Kompaniin. Leenjisaan RB Leipzig Ole Werner ammoo bara dorgommichaaf qophiin keenya bayeessa jechuun caalatti ga'umsa qaama irratti sirriitti hojjanneera liigichaan injifannoon eegaluuf gara dirree seenne jedhaniiru. Gama Bayern Munich sarara fuulduraa irratti qindoominni Harry Kane, Serge Gnabry fi Luis Diaz xiyyeeffannoo argateera. Munich waggoota 17 booda Thomas Muller malee liigichaan morkata. Bundesligaan Germaniin kun Borussia Fun Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, Werder Bremen, Union Berlin, Stuttgart, Freiburg, Augsburg waliin morkatu. Gnabry still. It's a wonderful run. Oh my goodness. Torbi lammaffaa liigii Firaansiin har'a Paris Saint-Germain Angers waliin taphata. Noons injifachuun morkii liigichaa kan eegale Paris Saint-Germain imala shaampiyoonummaa miidhagfachuuf har'a halkan sa'aatii 3:45 irraa eegaluun Angers waliin morkata. Morkataan Paris Saint-Germain Angers torbee jalqabaa mo'achuun innis injifannoo itti fufsiisuudhaaf morkata. Paris Saint-Germain waliin waldhabdee keessa kan seene goolii garichaa lammiin Itilii Gianluigi Donnarummaan har'as hin taphatu jedhame. Donnarummaan dhimmoota dhuunfaan Manchester City walii galuu ni beekama. Bakka Donnarummaa jijjiirraa ganna kanaatiin kan mallatteessifatan karra eegaan garichaa Lukaas har'a Stadium Parc des Princes itti taphasaa jalqabaa ni taphataaf eegama. Tapha liigichaa jalqabaatiin jalqabarraa osoo hin eegaliin kan hafan Marquinhos, Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, Desire Doué, Nuno Mendes fi Achraf Hakimiin har'a jalqabarraa ni hiriiruu maluuf eegama. Boru Marseille, Paris FC, Nice, Auxerre, Lyon, Metz waliin morkatu. Tapha marsaa duraa mo'atanii darbuu Conference League Awurooppaatiin Crystal Palace injifate. Taphoota gulaallee hirmaannaa waancaa Conference League Awurooppaa edaatiin taphoonni hedduu taphatamanii jiru. Bakka bu'aan England Crystal Palace kilaba Norway Fredrikstad injifachuudhaan deebi'e. Jean-Philippe Mateetaan taphataa goolii injifannoo Crystal Palace galcheedha. Jijjiirraan gara Arsenaal imaluuf kan jiru Eberechi Izzeen Selhurst Park itti argamuun taphicha daawwateera.
taphni deebii torbeen booda yoo taphatamu Crystal Palace carraa ramaddii waancaa Conference Leagueif darbuuf qabu eegsifachuudhaaf morkiin taasisuun eegama.